wanna goonu hundumaa irratti bifa kanaatiin yoo deemne milkaa'ina ni arganna. Bakka tokko tokkotti akka argaa jirrutti akka dhaga'aa jirrutti nama afaan keenya hin dubbanne nama afaan keenya hin beekne yoo argine akka diinaatti lakkaa'u. Nama afaan keenya hin beekne yoo argine kun orma jechuudha. Kun akkana jechuudha. Kun diina jechuudha. Kanallee bakka tokko tokkotti kan dhaga'aa jiru. Garuu asirratti sirriitti walii haa hubannu. Sirriitti walii haa hubannu. Nuti amma bakka tokko deemnee afaan keenya yoo dubbanne sabni sun diina nuun jedha yoo ta'e kun dogoggora guddaa ta'a. Afaanii waa'ee ka'umsa afaanii wannoo ayyaadatti theorii adda addaatu jira. Haa ta'u iyyuu malee afaan waaqarraa nuu kennamaa eenyummaa keenya wajjiniin hidhamee jira jenneeti kan nuti fudhannu. Kanaatiif nuti afaan keenya sababii dubbanneef diina sababa birraa miti. Namni afaan keenya hin dubbanne biroonis nuuf diina miti. Diinni ilaalcha. Diinummaa maalirraa madda annan jaala ani akkana jechuurraa kan dhufudha. Wal saamuurraa, wal miidhuurraa kan dhufudha. Kanaatiif dargaggoonni keenya dalagaa wal jibbu nama biraa jibbu yookaan akka diinaatti lakkaa'u kanneen kana fakkaatan irraati of eeggachuun irraati eegama. Nuyi dhala namaati nama dhala namaa hundumaatiif kabaja kennina. Namoota naannoo keenya keessa jiranii hojjetanii akka isaan nyaatanitti ogummaa isaaniitiin amma isaan nu tajaajilanitti beekumsa isaaniitiin humna isaaniitiin amma isaan nu tajaajilanitti akka isaan aadaa keenyatti hin buunetti akka isaan afaan keenya hin buunetti isaanis mirga guutuu Oromoon tokko qabu akka qaban kana sirriitti beekuun nurraa barbaachisa. Kun waan soofnee wal bira darbinu miti. Yoo kan irra darbinee deemna ta'e isinitti hima eessayyuu ga'uu hin dandeenyu. Qabsoon nuyi hagammaatti gatiitti kaffalaa as geenye bakka tokko ga'ee dhaabbachuun isatti argamu. Ani asii ka'ee yookaan obboloonni keenya as keessa illee kan jiran jiru biyya ormaa keessa kan jiraataa jiran. Biyya sana keessa seera biyya sanaa kabajaniitu biyya san keessa jiraatu. Mirga lammiin biyya sanaa qabu qabu. Nutillee eenyuufillee taanaan namni naannoo keenya keessa jiru naannoo keenya keessatti dhalate Oromoodhaan kan ogeeffatu. Ilmaan keenya obbolaa keenya kan ogeeffatu. Kan asii achi waliin ta'uu nu barbaachisu dhugaadha. Dhugaadha. Kun dhugaadha. Mirga walii wal kabajuu wal jaalachuu nu barbaachisa. Kana yeroo jennu abdumti eessaa dhufallee akka inni mirga keenya tuqu afaan keenya tuqu aadaa keenya tuqu waan akkasii hayyamna jechuudha. Kanarratti immoo qoosaa jiru. Nama eenyummaa keenya araarama nama eenyummaa koo hin kabajne wajjiniin araarama hin qabu. Kan jala murree walitti nama mirga koo kabajne wajjiniin immoo hundumtuu obboleessa kooti obboleessi kooti naa wajjin jiraachuuf mirga guutuu qaba. Aadaan Oromooti kan qo'anna. Moggaasee aadaa adda addaatiin bifa adda addaatiin ofitti makee jaallatee kunuunsee wajjiniin jiraatu. Aadaan kun akkamiin jallata. Aadaan kun baduu hin qabu. Jibbaan hin beekamu namatti. Jaalalaan beekamna. Jaalalaan moonii as geenye. Utuu duubuu as geenye. Utuu nu balleessuu barbaadanii rabbi immoo nu balleessin. Maaliif? Eenyutu nu uume nu? Rabbi nu uume. Waaqa nu uume. Kanaatiif namni nu jaallates jibbees hin jiraanna moo hin jiraanna? Hin jiraanna. Kanaatiif saba biraas nu jaallannes jibbines ni jiraatu kana bara. Dhugaasaa walitti himna. Nu jaallannes jibbines sabni kamiyyuu ni jiraata. Kanaatiif sabna waaqni hin balleessin balleessuu hin dandeenyu. Nuyyuu waaqni nu hin balleessineefiti yeroo shirri meeqa nurratti hojjetamaa nu balleessuudhaaf yaadamaa turullee waaqni immoo maal nu godhe daran nu baay'ise. Waaqni immoo nu baay'ise akka cirrachaatti nu baay'ise. Kanaatiif nuyi jaalala labsina lafa deemu.
nagaalam sinara badee aadaa keenya irraa kan nuti barre kanuma abbootii keenya irraa kan nuti barre kanuma waaqa nu uume irraas kan nuti barre kanuma way jaallataa kan jedhudha amantaa kamillee keessatti jechuudha kanaatiif ammas akka biraatti akka nagalaati godhatamnee fi qabsoo isaa kana keessatti haasaa koo keessatti akka biraatti akka ilaalamne ammas qajeelcha isinitti himuu barbaada. Qabsoo keessatti isaa jechuun qabsoo keenya dhiisuu hin dandeenye. Qabsoo keenya kan nu dhiisisu maal duwwaan mirga keenya argachuu duwwaan. Yoo mirga keenya arganne qabsoon nu barbaachisu. Amma mirgi keenya hin jirretti moo maal goona? Qabsoon itti fufa. Dirqama kun qabsoon keenya itti fufa. Qabsoon keenya garuu akkuma irra deddeebisnee kaafne qabsoo saba biroo jiruu saba biroo kan miidhu mirga saba biroo kan dhiibu ta'uu hin qabu. Nuyi addunyaa keessa jiraanna. Addunyaan kun seera qabdi. Seera addunyaatti ala ta'uu hin dandeenya. Seera addunyaatti ala ta'uu hin dandeenya moo hin dandeenya? Hin dandeenya. Nuyi qaama addunyaa waan taaneef. Nuyi pilaaneetii addaarra hin jirru Oromoon. Pilaaneetii saba hundumtuu keessa jiru keessa jiraanna. Wal biratti nu uumeera Rabbi. Eessa iyyuu rakkoo hin dandeenya. Eessa iyyuu rakkoo hin dandeenya. Lafti jiru kanuma keessa. Kanaatiif wal kabajnee wajjin jiraanna. Pilaaneetii biraarraa ta'uu beeknu jechuudha. Kanarratti buloota koo ammas irra deddeebi'een isinitti himaa. Qabsoon keenya kan inni fuulla'u, kan inni fuula duratti kan inni adeemu, qabsoo nagaatiin geggeessinee, jaalalaan geggeessinee, haqaan geggeessinee, sobaaf kijibuuf keessaa balleessinee yoo ta'e qabsoon keenya firii argata. Yoo kana ta'uu baate garuu seera addunyaas, seera uumamaas, seera biyya tokkos kana ala ta'uu hin dandeenyu sababii ta'e hin danda'amu qabsoon keenya eessa hin qabu. Kanaatiif waan baay'ee kanarra deddeebi'ee haasa'uun hin barbaachisu. Wayi tokko osoo hin dhiifama isin gaafadhee fi yookaan hayyama yoo isin gaafadhee waan isin naan jettan beeku hayyaman isin gaafachuu barbaada. Waan nama dubbadhe kana daqiiqaa muraasa ishee afaan Amaaraan yoo dubbadhe maal ta'a? Nyaata ulfina walii kennuu jechuun kana. እግዚአብሔር ያክብረን ይህ ዓለም የፍቅር ዓለም ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። ይህን ዓለም ሲኦልም የምናደርገው ገነትም የምናደርገው እኛ ነን። ከተጣላን፣ ከተዋጋን፣ ካልተዋደድን፣ ጥላቻን ከነዛን ይህን ዓለም እዚሁ ምድር ላይ ያለን ሲኦል እናደርጋታለን። ነገር ግን በፍቅር ተባብረን ከኖርን አብረን ከኖርን ጀነት የሚባለው እዚሁ ምድር ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሁከትም የሰላምም ምድር የምናደርገው እኛ ብቻ ነን። እኛ ለመኖር ያለንን መብት ያህል ማንም ግለሰብ በየትም ቦታ የመኖር መብት አለው። በምንሄድበት ቦታ ሁሉ የዛን አካባቢ ቋንቋ፣ የዛን አካባቢ ባህል፣ የዛን አካባቢ ማንነት ተቀብሎ በሰላም ከህዝብ ጋር መኖር ያስፈልጋል። ይህንን ያከበረ ህዝብ፣ ይህንን ያከበረ ግለሰብ ወይም ቡድን የትም ቦታ የመኖር መብቶ እኛ ብቻ ሳንሆን ተፈጥሮም፣ ዓለም አቀፍ ህግም፣ ሀገር አቀፍ ህግም፣ ክልላዊ ህግም፣ ሰብአዊ ህግም የሚያስገድደው ነገር ነው። ስለዚህ የምናደርገውን ነገር የምናደርገውን ትግል በጭቆና ላይ በኢፍትሐዊነት ላይ ወይንም ደግሞ በበላይነትና በበታችነት ላይ በአልባሌ ስርዓት ላይ በክፉ ስርዓት ላይ የምናደርገውን ትግል ምንጊዜም አጠናክረን እንቀጥላለን። ትግላችን
ወንድሞቼ አንድ ነገር ልንገራቸው። በሶማሌና በኦሮሞ መካከል የተፈጠረው ግጭት እጅግ አሳዛኝ ነው። እኔ በህዝቦች መካከል ያለ ግጭት ነው ብዬ አልወስድም። አይደለም። ይሄ ሌሎች ሰዎች ከላይ ያሉት ሰዎች ለጥቅማቸው ብቻ ሲሉ ያደረጉት ነገር ነው። በህዝቦች መካከል እነሱ በአንደኛ ደረጃ አውሮፕላን ዓለምን እየዞሩ የድሃውን ደም ግልጽ ያፈሳሉ። የሚሞተው ድሃ ነው፣ ከዚህም ድሃ ነው የሚሞተው፣ ከዛም ድሃ ነው የሚሞተው። ይሄ ነው መቆም ያለበት ወንድሞች። በህዝቦች መካከል ግጭት የለም። ግጭት ያለው ጥቂት ስልጣን ላይ ባሉ ጥቂት ግለሰቦች መካከል ነው። በስልጣናቸው ወደዛው ይቻሉት። ህዝቦች ግን ለዘላለም አብረው ይኖራሉ። ስለዚህ እኛ ደፈና ብለን በዚህ ስፍራ ብንገኝ እንደ ኦሮሞ ማለት ነው እዚህ ያሉ ሶማሌዎች ግን አክብረን ደግፈን በማንኛቸው ነገር ሳይደናገሩ ሳይደናበሩ ሳይፈሩ እንዲኖሩ ሁኔታዎችን አመቻችተንላቸዋል። ይሄ ትልቅ ስለት ነው። ይሄ ማንም ሊማረው የሚገባ ይሄ ነው ባህላችን። እኛ የምናውቀው ባህል ይሄ ነው። እኛ የጥላቻ ፖለቲካ መስራት አንፈልግም። እኛ በፍቅር ማሸነፍ የሚወደንን ህዝብ መጥላት አንችልም። ስለ ጠላንም ሊጠፋ አይችልም። እግዚአብሔር ያላጠፋውን ህዝብ ማንም ሊያጠፋው አይችልም። ስለዚህ ትግል የምናደርግበት ጊዜ ትግላችን ከክፉ ስርዓት ጋር ነው። ከክፉ ስርዓት ጋር ነው። ከውሸት ጋር ነው። ከሌብነት ከዝርፊያ ጋር ነው። ማስተር ፕላን ምናምን እያሉ ዘራፊዎች ጋር ነው የሚያደርጉት። ዜና የሚያደርጉት እኔንም ወደ እስር ቤት የወሰደኝ በማስተር ፕላን ስም የሰውን ማንነት፣ ቋንቋ፣ የሰውን ባህል ጠራርጎ ከምድር ላይ ለማጥፋት የተደረገውን እኩል የሆነ ሴራ ነው የተዋጋሁት። ይህንን ሰውን ያውቀው ስለነበረ ዛሬ በመካከላችሁ በአካል እንድገኝ እግዚአብሔር ረድቶኛል። እውነት ላይ የተመሰረተ ትግል ምንጊዜም አሸናፊ ነው። በዚህ ዓለም ላይ በእውነት ላይ የተመሰረተ ትግልን መቋቋም የሚችል አንዳች የውሸትና የጨለማ ኃይል የለም። ስለዚህ ወንድሞች ይወዳችኋለሁ። እያላችሁበት ሰላም ፍጠሩ። ከጎረቤቶቻችሁ ጋር ሰላም ፍጠሩ። ከወንድሞቻችሁ ጋር ሰላም ፍጠሩ። ሁከት ባለበት ቦታ ላይ አትመኑ። ዓላማ የሌለው ሁከት አይበጅም፣ ለማንም አይበጅም። ዓላማ የሌለው ትግል ለማንም አይበጅም። የእኛ ዓላማ መብታችንን እስከ ጥግ ድረስ ማስከበር ብቻ ነው። አንዲት ነገር ከዚች የተሸራረፈች እንደሆነ በዚህ ላይ ድርድር የሚባል ነገር ከማንም ጋር አይኖርም። ይህንን ደግሞ በህብረት እናደርጋለን፣ ከሌሎች ህዝቦችም ጋር እናደርጋለን። ስለዚህ ሌሎችንም እንወዳቸዋለን። ከወደድናቸው ደግሞ ሊጠሉን አይችሉም። ስለዚህ ቄሮ እየዘፈነ በመንገድ ላይ ሲያልፍ ወይኔ ቄሮ መጣብኝ እንዳትባሉ። ቄሮ ስጋት አይደለም። ቄሮ ለዚህ ህዝብ ጋሻና መከታ ነው። አይደለም? ቄሮ ኢፍትሐዊነትን የሚዋጋ ቄሮ መጥፎ ስርዓትን የሚዋጋ የእሳት ነበልባል ነው እንጂ ቄሮ ማንንም የሚደፍር የማንንም ሀብት የሚዘርፍ ጉልበተኛ ወሮ በላ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ባህል ነው ማሳደግ የሚፈልገው። ሰዎች በመሸማቀቅ ወደ እኛ እንዲመለከቱ አልፈልግም። እዚህ አዳማ ያለው ቄሮ ወይም ደግሞ መቻላ ያለው ቄሮ እዛ አካባቢ ያለው ሰው ሁሉ ጋሻና መከታ ነው። ቄሮ ወሮ በላ አይደለም፣ ዘራፊ አይደለም። ቄሮ የሚለው ሰው ነገር እኮ ያላገባ ወጣት ማለት ነው።
ድሮ ባህሉ እንዴት ነው የመጣው? ሽማግሌዎች አሮጊቶች እዛ አካባቢ አንድ ቦታ ከተገኙ አንድ ቄሮ እዛ አካባቢ ያለውን እዛ የአሮጊቶቹ ሽማግሌዎችን ልብስ ሁሉ ሰብስቦ ወንድ ወስዶ ያስባል፣ ይመረቃል። ይሄ ነው ቄሮ የሚባለው አይደለም እንዴ? ይሄ ነው ቄሮ ባለበት ሽማግሌዎች አይነኩም፣ ሌላ ሰው አይነካም። ብረቱን የሚሰራለት ልብሱን የሚያጥብለት ሁሉን ነገር የሚሰራለት በደቡ በጅጊ በምን የሚያደርገው ይሄ ነው የኛ ባህል። እኛ ምናውቀው አይደለም። ስለዚህ ወንድሞቼ ብዙ ብናወራ ደስ ይለኝ ነበረ። ነገር ግን እዚህ ያላቸው ይህን ቋንቋ የምትችሉ ወይም ሌሎቻቸው ሁሉ እዚህ ያሉ ሰው ሁሉ በደንብ እንዲገነዘብልን የምንፈልገው ቄሮን አትፍሩት። ቄሮ ምን ይሻለኛል በሉ። ቄሮ ምን ልታግዘኝ ትችላለህ በሉ። ለችግራችሁ የሚደርስላችሁ እንጂ ቄሮ እናንተ ሊጠፍ፣ ቄሮ ሰዎችን ሊያሸማቅቅ፣ ቄሮ የበላይነቱን በግለሰቦች ወይም በቡድኖች ላይ ሊያሰፍን የሚፈልግ የሽፍታ ቡድን አይደለም እና ቄሮ በዚህ መልክ ተመልከቱት። ቄሮ ምድረስ አከና የስጋቸን ሰዎች የሰኔበት ሰባ ወርማ ቤት ስጋቸን ነዳት ሙጅራና ካነረት ጀዋዳ ዲዮጀዳ ነሙን ባየን ዋይ ራዩ ፈይማ ኮቲ ነጋ ፈጃ ቱራን ይጂያካሚ ኒሊያካሚ ማርከት አጭቲ መንሱን ጋ በኪ ሊትረሱን በኪ ይጀዳ ሚቱ በኮ አደዳለች በከነ መሳደሉዳ አናኒሳ akkuma kana rakkoo haati tokko na mudatee ture. Haa ta'u iyyuu malee akkuma isin argitan harki koo kam nagaadhaan jira. Harki koo nagaadha. Biyyi koos nagaadha. Rabbi naa galata. Biyyi koos isin nagaa jira. Saba koo waan gochaa turtaniif akka nu achiisanii baanuuf gatii qaaliitti kaffaltaniif isin jaalladha galatoomaa. Ayyaana rakkoo walumaan walirraa rukunna. Cunqursaa walumaan walirraa rukunna. Haqa dhabiinsa walumaan walirraa rukunna. Jaalalaan qabsoo keenya geggeessinaa. Biyyi keenaan keenya taati. Biyyi kun biyya nagaa taati. Biyyi kun yoo Oromoon qabate biyya tasgabbii taati malee biyya sodaa hin taatu. Eenyuufillee sodaa hin taanu taanes hin beeknu. Eenyullee kanaaf laphee keessatti gadi buusaatii biyya keessatti nagaadhaan jiraachaa. Olii waaqarraati nagaan waaqaatiif haa ta'u eebbifama. Baay'een gammadeen waan hin jedhee dubbatu qabu kan ilaala.